dhaabbadhee si tagarsiisa. Maaloo waaqa sodaadha. Adaraa seera. Daansii rocha. Jecha. Kabajoo dhawwachuu nama maal nama guddaa isin. Kot. Taa'u. Mamma maal si gargaaru? Maali? Maal na gargaarta? Har'a wal beellamnee miti? Anaa jimmoo. Eega. Maal? Nama dogoggortan malaan isiniin maal gochiin beellama maal taatan? Maal gochiif hin beellama isiniin? Maali? Ati jireenyaa miti? Har'a asitti waliin beellamnee re'ee asitti beellaman qabdu nama waliin. Qaba garuu isin mini kan leensaa jiniin qabaa. Leensaan eegaa jiran malee isin ijjiin maal gochiin beellama qabadha maal taatan? Isin naan hin jedheen koo maali? Maalawuma kanaan hin dulloome? Maalni kana caala? Leensaan isinii? Eeyyee anuma. Ana leensaa. Isinii warri halkan chaatii wajjin haasaa bule feesbuukiidhaan? Eega. Maal yoo kabaja keessan eeggatte hirriba kan itti haasa'u nama guddaa isin? Maal? Suuraan feesbuukii keessa irra jiru eeyure? Anuma waggaa 2-3 tokko duraatiin. Maal makka itti anuma sa'aatii 9tti ta'anii haasa'anii ulfina of dhawwachuun maal nama? Maali? Maal jecha akkasinatti barreessurree nama guddaa isinii? Jaalala kan. Jaalala? Isinirraa maal barraman? Maal akka kanatti waan hin tattaane namatti barreessuun? Kabaja of dhawwachuu nama guddaa isin? Maali umurii lakkoofsaan? Maal amma kanaatti isin dulloomne maal taate dhaabbadhee si tagarsiisa. Maaloo waaqa sodaadha. Adaraa seera. Maal? Kaatanii muumma dudda gochuufi na qabachuufi muummoo. Maal isinii yoo ulfina eeggatanii ta'ee jiraattanii? Maal umurii keessan nyaattanii fixxanii isin? Suuraa ijoollee xixinnoo irra kaa'attanii innis mee maal gaa maaliif barbaachise? Hin ta'u waan akkasii ulfina immoo ofii kennanii jiraachuun gaariidha. Umurii waaqan namaa kennaa mittiin saalfatinaa umurii keessanitti. Mee akka hidda galgala haasoftu amma haasa'uu hin dandeessu masin. Akka hidda haasoftan ittiin haasoftamu. Maali? Inni saalfachiisi kaayi? Maal saalfattu? Maal saalfattu isin? Ija nama kee hafuutu malee isin. Akka hidda barreessanii ija nama kee hafuutanii nama laaltu. Maal namni guddaan akka ta'uun hin ta'u. Dhugaadha isin ilaalee nama harmee koo sodaachaa hin jiran man. Maal akka ta'uun amma hin saalfattanii ammas yoona tiiktookii faan fayyadamtu. Eega. Wanti kireetti nan godhaa daansii rocha. Jecha. Dhugaa itti amma saalfattanii maal gootu amma daansiin maaliin dallaftu? Maaltu isin ittira? Maaltu isin irraa bareedama waanti daansii fakkaatu? Dhaqa buusayyuu Ilaagaa. maal taatanii? Mee isa dhiiseeti. Eessan kaa'ee furtuu silaa tokko. Maati na rakkadhe beektaa? Konkolaataatu 2-3 natti ta'ee konkolaatuma kanallee nama naa hordofu faan dhabe beektaa? Anumaan rakkisu. Kanaaf fedheen anuu lamaan ishee kan immoo sitti kennee boqodha jedheen. Nama keessa namni jira. Namni akka itti nama yaadeemu. Waan konkolaataa qabdu jechuudha. Manoota tokkos nama naa hordofu dhabe Finfinnee kana keessatti baay'ee ta'anii 5 tokko ta'anii beektaa? Nama keessa namni jira. Amma isin nama gaarii. Ati nama gaarii. Ati nama gaarii. Amma yaaddee lafaan manaa kottu naan jettu naan dhufuu lafaatti jirtu. Kottu iddoo akkasii tunaan jettee dhufan. Na barbaachuma dhufuu dhuftee akka kanatti naa yaaduun tikee gaarii. Konkolaataa qabda jechuudha. Uumaan akka ittiin nu yaadachuun isaa waan tokko amma karaa keenya yaadachuu barbaada. Maal ati anaaf ati maal keenya tolcaalaa? Waan umurii? Maal anaaf ati umurii maal ol caalama? 5-10 umuriin maal godhu? Dhugaadhaa? Anooti.
Nama afaan tiiktookii na waraabuu. Jiran. Nama waliin kollaab godhu. Shubbisammoo ankooti jiru. Waan shubbisaa moo'e an sin gargaaran. Nan fida yaadas nan fida. Waan hin dadhabeen qabuun. Danda'an baay'ee. Waan baay'ee wajjin hojjechuu dandeenya laafatti. Anaan maal anaan. Akkasuma ani al tokko kan na godha. Malee qilleensuma malee. Qorra. Umurii miti qilleensa qorra. Malee maal taatan maal ol caala. Namni yeroo akkuma ol arginu ol jaallatama. Maal taata? Dhugaadha baay'ee si jaalladhan. Konkolaataa meeqa qabatte mati? Manas qabatte? Nan oofan konkolaataan jiraan ni isaa qaba. Leenjisaa fudhee qaba. Nan oofas. Wanta natti wanni taatatti saalfattu hin qabu. Hunduma isaa nan danda'a. Waan kottu naan jedha. Kottu as achi buli naan jechuu dandeessa. Mana iddoo sadii immoo iddoo firii qabatte mati. Achi as bulla naan jechuu dandeessa. Lafa sitti tola. Konkolaataa immoo ati rakkatu lammata na bira teessan nan oofaa. Jaalalli hunda caala. Amma si jaaladhe ramman. Keessa onnee qorraan si jaaladhe. Kun immoo maal ibsa? Amman baay'een si jaalladhan. Sila siin jedhe immoo natti hin qabamin. Maal egaa inni dogoggora namni inni dogoggora dafee immoo deebi'uu qaba. Amma wanti dogoggora buluutu natti dukkanaa'u sirrii malee dafee masi biratti qalbii diddiirachuu. Diddiirachuun koo gaarii. Hello. Hin qaqqabu. Torban tokkoo fi nan argatanii naa. Hello. Naan innoo hin qaqqabu torban tokkoof waan hin qaqqabu mitan. Nan jeeqin jaalallee koo wajjin hin jira. Hin barbaadu an. Hin barbaadu. An hiyyeessumtii naa bilbiluu hin barbaadu an natti hin tolu. Yeroo hin taane namatti hin bilbilinaa mee maal taa'e nan jeeqinaa naan natti hin bilbilinati. Ani haadha manaa wajjin hin jira. Gaafa waamichaa dhuftati waraqatan sii fidaa. Naan bilbilin lammata bilbiluma irratti hin bilbilin harka hin jiru. Ishee harka irra ishee sirraa kaasa. An baadheen deemu ishee harka ta'a hojii biraan hojjechaa jiran. An konkolaataan oofaa jiran hin qaqqabu. Yeroo hin qabu. Haadha manaa tummoo jeeqama yeroo itti bilbiltu naan bilbilinni anaaf. Maa inni? Ana malee dhiirri hin jiru jedhee malee. Anumatti malee hin bilbilan. Ani immoo hin qaqqabu. Amma hin qaqqabu yeroo si wajjin dabarsuun barbaade. Ati anaaf gaaddisa kooti. Si wajjin isan dabarsutti hin gammadan. Hormi maal laa gooti naafi? Hormi maal gooti? Ati naa wajjin jiraata. Malee inni kaan hin darba. Biyya ammam jiraannaa biyya lafaa baay'ee hin jiraannu. Leensa. Hin galluu reemma amma kana bakkee turuun nurraan eegamu. Hin galla. Egaa maaloo dhabeetta? Ani leensaa miti. Leenso maal natti qooftati maalati jalqaba nanaasiif ta'e siinne ammas nanaasisuun barbaadeen sirratti hin bareeno. Leenso. Ani dubartii kabajamtuudha. Gurbaa. Ani leensaa osoo hin taane haadha leensaa. Galgala waan ati mucaa kun jechaa bultu argeen haala kee ilaaluuf dursee dhufe. Ani mucaa kun waraabessa irraa mufadhe. Leenso maalatti qooftati maalee jaalalan sii qabu iddoon sii ibsee fi. Qaba faanki. Lammata mucaa koo biratti si arginaan konkolaataa ooftu osoo hin taane konkolaataan sirra oofsisa gurbaa. Ani mucaa kun eeggadha. Maayini? Lammaffaa. Mucaa koo biratti sii bilbilus sii argamus argennaan gogaa kee kanan sirraa luqqisiisa gurbaa. An dubartii kabajamtu. Ollaatiin hojii isheetiin kabajamtuudha gurbaa. Mucaa koo seeraan hin guddifadhe. Isheen akka kee mucaa koo hin gowwoomsitu. Mucaa koo hin nyaattu. Lammaffaa. Maayini? Maal akka inni tol qoruu maayini? Qaba banki. Dargaggoota sana argita?
Siin eegu. Gaariidhaan masinumaaf gaariidhaan balbala mucaa keessanitti cuftu. Maal? Sittin maqaa mucaa koo akkana. Maani nama manatti sin jalaa maan akka kanatti ol salphisuun amma gaariidhaan sinumaaf hin ta'a. Manatti isinii hafte malee maayin. Nan dhabeen maal nama na barbaadu dhabeen. Hello. Dhufu amma raadheera konkolaatas dhaabeera raadheera. Maal nan qoosee maal torban tokko eessan naqan dhiisee eessan naqan jaalallee koo dhiisee eessan naqan siin qoosaadha inni silaa hin dhufine maal dhiinan dhufa elo maal inni takamaa inni giddu gidduun ta'eera. Ay.